fayyuu ni barbaaddaa'ii tifaqdinuu tiheyoo yeroo dheeraa baroota hedduudhaaf dhukkuba keessa turuudhaan yookaan dhukkubni isarra turuudhaan kan ka'ee maqaan maatiin isaa isaaf moggaasan maqaan maatiin isaa isaaf baasan waan dagatamee fi torbee itti dubbiin fayyisuu Kiristoos itti lallabamu waan ta'eef icciitii hiika yookaan immoo hiika icciitii kanaa hiika dhoksaa dubbii kanaa tokko tokkoon gaggabaabsineetu ilaaluudhaaf yaalla. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoosis ka'iitii siree kee baadhu deemi jedheen. Yeroo kana namni kunis deebii eeyyeen yaa gooftaa fayyuu nan barbaada garuu immoo maal godharee nama hin qabu qabeenya hin qabu humna hin qabu. Inni jalqabaa maaliifidha? Foon kan uffate yookaan immoo fooniin kan waloome ta'uusaa mirkaneessuudhaaf. Lammaffaa irratti immoo fedhii nama sanaa gaafachuudhaaf. Inni sadaffaan immoo fuulduratti waan matsaaguun hojjetu waan beekuuf Waaqayyo amalummaa isaatiin hundaa beeka jenneerra waan ta'eef ergamaan qulqullichi Gabri'eel Iyyasuus jedhama maqaan isaa. Innis immoo addunyaa kanaaf qoricha kan ta'e biyya lafaatiif qoricha kan ta'e nama hundumaa kan fayyisudha jedhee akkuma dubbate. Phexrosis samii gaditti maqaan ittiin fayyinu tokkichi yoo jiraate maqaa Iyyasuus jedhu qofaadha jedhee maqaan isaa maqaa fayyinaa akka ta'e kan mirkaneesse. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። fayyuu ni barbaaddaa'ii tifaqdinuu tiheyoo Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 6. Jaallatamtoonni fi kabajamtootni maatiiwwan Waaqayyoo bakka hundumaa teessanii haala adda addaa keessa teessanii sagaleen Waaqayyoo inni fayyinaa kun sagaleen Waaqayyoo inni jireenya ta'e kun gara gurra keessaniitti kan dhufu abboonni koo luboonni obbolootni koo daaqonoonni tajaajilaan kan na fakkaattan obboloonni koo barsiisonni wangeelaa akkasumas maatiiwwan Waaqayyoo Waaqayyoon kan isin jaallatu isinis Waaqayyoon kan jaallattan abboonni koo fi harmoonni koo obboloonni koo dhiiraa fi shamarran hundumti keessan maqaa Waaqayyoo isa nagaatti nu jiraachisee sa'aatii kanaan nu ga'eetiin nagaan isin gaafadhaa akkam turtanii akkamiin sa'aatii kana geessanii. Ameen. Waaqni abboota keenya jiraachisaa fi eegaa keenya kan ta'e Waaqayyoo uumaan keenya Waaqayyoo jiraachisaan keenya baroota nuti cubbuu fi isa mufachiisuudhaan isa gaddisiisuudhaan dabarsine irratti guyyaa fi sa'aatittii kana qalbii jijjiirrannaadhaaf ida'ee kan nuuf kenne sa'aatittii kana immoo sagalee biyya lafaa osoo hin taane sagalee isa samii sagalee foonii osoo hin taane sagalee hafuuraa dubbii jireenyaa kan ta'e sagalee isaa jecha isaa akka dhaggeeffannuuf nuuf eeyyamee qulqulleessee eebbisee sa'aatittii kana kan nuuf kenne Waaqni abboota keenyaa Waaqni raajotaa Waaqni duuka bu'ootaa Waaqni wareegamtoota qulqullootaa Waaqni koo fi Waaqni keessan Iyyasuus Kiristoos maqaan isaa kan eebbifamee fi kan galatoomee nuuf yaa ta'u. Isarraa addan baatuutii yeroo isa waamnu kan isheen daganne karaa ishee isa kan argine balbala jannataa yookaan immoo balbala jireenyaa kan nuuf taate karaa ishee du'aa gara jireenyaatti dukkanaa gara ifaatti salphinaa gara ulfinaatti kan ceene riqicha jireenyaa haati Waaqayyoo haati Amaanu'eel qulqulleettiin Dubreen Maariyaam akkasumas qulqulloonnii fi wareegamtoonni ergamoonni Waaqayyoo akkaataa sadarkaa isaaniitti kennaa Waaqayyoo isaaniif kenneen ulfinnii fi kabajni kennaa isaaniif haa baay'atu. Maatii Waaqayyoo guyyaa har'aa akka eeyyamaa fi jaalala Waaqayyootti Waaqayyo abbaan keenya yoo nu barsiise Waaqayyo abbaan keenya yoo nu gorse Waaqayyo abbaan keenya icciitii isaa ibsee yoo nu hubachiise bu'uura manni kiristaanaa keenyaa barsiistuun yookaan immoo bu'uura mana kiristaanaa keenyaatiin sagalee Waaqayyoo armaan olitti isiniif caqasee ka'umsa godhachuudhaan dubbii Waaqayyoo walii wajjiniin ilaallaa. Waaqayyoo hunduma keenya akka nu gargaaru abboota keenya raajotaaf abboota keenya duuka bu'ootaaf hayyoota mana kiristaanaatiif icciitii isaa ibsee kan hubachiise ana isa cubbamaa kana arraba koorra bulee
gara keessanitti dubbii jireenyaa akka dabarsu, isiniif immoo gurra keessan isiniif banee akka dhaggeeffattan, qalbii keessaniis akka qalbeeffattan Waaqni abboota keenyaa hunduma keenya nuunaa gargaaru. Maaddii jireenyaa, soorata jireenyaa fuuldura keenyatti nuuf dhiyeesse kana eebbisee akka nu sooru, lubbuu keenyaaf fayyina, foon keenyaafis immoo eebba akka nuuf taasisu eeyyamaa fi jaalala isaa nuuf haa ta'u. Tariitii nama ta'uu kootiin dogoggoruu nan danda'a. Dubbadhee jecha isin qajeelchu, dubbadhee jecha isin fayyisuu fi jecha daandiitti isin deebisu, jecha jireenyaaf isin ga'u gara keessanitti dabarsuu yoon dadhabillee jecha isin dogoggorsuu fi jecha du'aaf isin ga'u akkan gara keessanitti hin dubbanneef Waaqni abboota keenya arraba koo dogoggorarraa akka naaf eegu eeyyamaa fi jaalala isaa nuuf haa ta'u. Haati Waaqayyoo kadhannaa isheetiin, waadaa isheetiin, araarsummaa isheetiin jecha arraba koo keessaatii ba'u, jecha dogoggoraallee yoo ta'e qajeelchitee sirreessitee fayyinaaf akka isiniif ta'uuf gara gurra laphee keessanitti akka ergitu eeyyamaa fi jaalala ilma ishee nuuf haa ta'u. Fayyuu ni barbaaddaayi tifaqidinuu tiheeyyawu. Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 6 irratti sagalee galmaa'ee jirudha. Maatii Waaqayyoo guyyaa har'aa sa'aatittii kana dubbii kana mata duree kanaan barachuun kan nu barbaachiseef hundumti keenyayyuu akka beeknu bu'uura barsiifata mana kiristiyaanaatiin yookaan immoo sirna barsiifata mana kiristiyaanaatiin ayyaanni yookaan immoo soomni gooftaa keenyaa inni guddichi seenee torbe arfaffaan yookaan sanbatni arfaffaan Matsaaguu jedhamee beekama. Matsaaguu jechuunis dhukkubsataa, dhibamaa, kan hubame yookaan immoo kan baay'ee dhukkubsate jechuudha. Hiikni maqaa isaatii yookaan immoo Matsaaguu jechi jedhu kun maqaa dhalootaan isaaf kenname, maqaan maatiin isaaf baasan ta'ee osoo hin taane yeroo dheeraa baroota hedduudhaaf dhukkuba keessa turuudhaan yookaan dhukkubni isarra turuudhaan kan ka'e maqaan maatiin isaaf moggaasan, maqaan maatiin isaaf baasan waan dagatamee fi kitaabni qulqulluun jecha kana yookaan immoo maqaa kana fayyadamee abbaan keenya qulqullichi Yohaannis isa ibsa jechuudha. Matsaaguu jechuun dhukkubsataa yookaan dhibamaa jechuudha. Egaan mata duree kana ka'umsa godhanneetu bu'uura mana kiristiyaanaa keenyaatiin akkaataa barsiifata mana kiristiyaanaa keenyaatiin torbee kana keessaa yookaan immoo guyyaa har'aatii kaasee torbee fuuldura keenya jirtu kana keessa waa'ee fayyisuu gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos dubbii fayyisuu isaatii kan waliin ilaallu waan ta'eef manni kiristiyaanaa keenyas torbee kana waa'ee kanaa kan barsiistu gadi fageenyaan torbee itti dubbiin fayyisuu Kiristoos itti lallabamu waan ta'eef nutis mata duree kana ka'umsa godhanneetu walii wajjiniin ilaalla jechuudha maatii Waaqayyoo. Mata duree kana jalatti gaggabaabsinee sa'aatii keenyatti fayyadamnee kan nuti ilaallu qabxii sadiidha. Inni jalqabaa seenaa kanaa kallattiidhumaan kitaaba qulqulluu irraatii maal jedha seenaan kun kan jedhu wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 1 hanga 9tti seenaa jiru walii wajjiniin dubbisna jechuudha. Itti aansinee icciitii hiika yookaan immoo hiika icciitii kanaa hiika dhoksaa dubbii kanaa tokko tokkoon gaggabaabsineetu ilaaluudhaaf yaalla. Sadaffaa irratti seenaa kana gara jireenya dhuunfaa keenyaatti deebisneetu jireenya keenyaa wajjiniin wal simsiisne, jireenya keenyaa wajjiniin wal qabsiisne kitaabni qulqulluun kun yookaan immoo ergaan seenaa kana anaaf isiniif maal qaba? Jireenya keenya keessatti iddoo akkamii qaba? Maal fakkaata kan jedhu gaggabaabsineetu walii wajjin ilaalla. Waaqni abboota keenya ammas irra deebiidhaan icciitii isaa ibsee akka nu barsiisu eeyyamaa fi jaalala isaa nuuf haa ta'u. Egaan kallattiidhumaan gara kitaaba qulqulluutti gaafa seennee ilaallu wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 1 hanga 9tti seenaa akkas jedhu tokko arganna. Gooftaan keenya dhukkubsataa fayyisuu isaa jedha mata dureen isaa. Gooftaan keenya dhukkubsataa fayyisuu isaa. Caqasa kana qofaa irratti miti gooftaan kan inni dhukkubsattoota fayyisa. Iddoo hedduutti fayyiseera. Garuu iddoon kun ijoo waan ta'eef yookaan immoo keessa gadi seenee qulqullichi Yohaannis iddoo ijoodha jedhee waan barreesseef mata duree kanaan akkasittiin caqase jechuudha. Lakkoofsa 1 irraa kaafnee gaafa laallu kanaan booddee ayyaana warra Yihuudotaa irratti akkas ta'ee jedha. Gooftaan keenya Iyyasuus gara Yerusaalemitti ol ba'e. Yerusaalemittis karra hoolotaa maddiitti iddoon cuuphaa turteetti. Maqaan ishees afaan Hibruutiin Beetasaahidaa jedhamuun waamama. Gulantaawwan 5 qabdi turte. Achittis jaamonnii fi naaftotni namootni qaamni isaanii hadoodes dhukkubsattoonni hedduun ciisanii raafamuu bishaanichaa ni eeggatu ture. Ergamaan Waaqayyoo gara iddoo cuuphaa sanaatti bu'ee bishaanicha yommuu raasutti raafama bishaanichaa booddee kan jalqabarra bu'e yookaan immoo keessa seenee
keessa seenee cuuphamu dhukkuba qabu hundarraa ni fayya tureeti. Achittis erga dhukkubsatee waggaa 38 kan ta'e nama tokkotu ture. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoosis namni sun siree isaarra ciisee yeroo argetti dhukkubsataan waggoota hedduu akka ture argee fayyuu ni barbaaddaayii jedheen. Dhukkubsataan sunis deebisee eeyyeen yaa gooftaa koo, haa ta'u malee garuu bishaanichi yommuu raafamu gara iddoo cuuphaatti nama ganna buusu hin qabu. Yeroon ani dhufutti immoo namni inni kan biraan na durseetu gadi bu'aa jedheen. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoosis ka'iitii siree kee baadhu deemi jedheen. Yeroosuma namni sun fayyee siree isaa baatee deeme. Guyyaan sunis sanbata ture jedha. Waa'ee dubbii sagalee isaatiif, waa'ee jecha isaatiif Waaqni abboota keenyaa maqaan isaa kan galatoomee fi kan eebbifame nuuf yaa ta'u. Egaan maatii Waaqayyoo guutummaan seenaa kanaa lakkoofsa 1 hanga 9 gidduutti kan raawwatame yookaan immoo ta'iin kun achi gidduutti kan galmaa'ee jirudha jechuudha. Isa kana ka'umsa godhanneetu tokko tokkoon ilaalla. Qulqullichi Yohaannis maal jedhee kana booddee immoo ayyaanni warra Yihuudotaa ni ga'e. Ayyaana hin beekamne jedhu abboonni. Wayis immoo Faasikaadhas immoo jedhanii kan hiikanni jiru jechuudha. Ayyaanni gaafa ga'uu gooftaan keenya gara Yerusaalemitti ol ba'e. Bakka sanas balbala yookaan immoo karra hoolotaa maddii bakka cuuphaa Beetesaayidaa jedhamtu tokkotu jira. Bishaantu jira ture jedha. Yerusaalem balbala 8 qabdi. Balbala 8 keessaa tokko balbala yookaan immoo karra hoolotaa jedhameetu beekama. Macaafa Nehemiyaa yookaan immoo kitaaba Nehemiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irratti gaafa laallu balballi tokko balbala hoolotaa yookaan immoo karra hoolotaa akka ta'e nuuf ibsa jechuudha. Kunis maa inni hoolonni yeroo sana bara kakuu moofaa keessa aarsaa ta'anii kan dhiyaatan hoolaan mudaa hin qabne, hoolaan xobbeen, hoolaa qulqulluun aarsaadhaaf kan dhiyaatu karraa sanaan yookaan immoo balbala sanaan gara Yerusaalemitti akka ol seenuuf kan qophaa'edha yookaan immoo kan hojjetamedha jechuudha. Maarree balbala kana cina yookaan immoo karra kana cina immoo bishaan kuufame yookaan immoo bakka fayyinaaf ta'u, bakka jireenya kennu yookaan immoo bakka fayyina kennu kan ta'e tsabala yookaan immoo cuuphaadhaaf kan ta'utu jira ture jedha. Bakki sunis maal jedhama? Beetesaayidaa jedhameetu waamama. Afaan Hebruutiin. Gara afaan keenyaatti gaafa finnu yookaan immoo afaan Oromootiin maal jechuudha? Mana araaraa, mana dhiifamaa, mana fayyinnitti argamu akka jechuuti. Egaan namoonni hedduun bakka kana fayyina barbaachaaf dhaqanii dhukkuba adda addaatiin kan qabaman, dhibee adda addaatiin kan qabaman, inni jaamaanis, inni duudaanis, inni naaftis dhibee adda addaatiin qabamanii kan dhiphatan yookaan kan gidirfaman hundumtiyyuu gara bakka kanaa dhaqaniitu gara Beetesaayidaa kana dhaqanii achi cina ciisaniitu raafamuu bishaanichaa eeggatu ture jedha. Ergamaan Waaqayyoo yeroo tokko tokko bu'eetu bishaan sana raasa. Yeroo inni bishaan sana raasu namni dursee bishaan sana keessa gadi bu'e yookaan immoo gadi lixe dhibeessa hundumaarraa ni fayya ture jedha kitaabni qulqulluun. Abboonni akka kaasanitti ergamaan Waaqayyoo waan lamaaf bu'aa jiru. Inni jalqabaa leqaddisoota maayi yookaan immoo bishaan qulqulleessuudhaaf, bishaan eebbisuudhaaf, bishaan sanarra humna fayyisuu irra bulchuudhaaf. Akka bishaan sun fayyina ta'u, akka bishaan sun namoota dhukkubsatan sana dhibee isaaniirraa isaan fayyisuuf bishaan sana eebbisuudhaafidha leqaddisoota maayi jedhaniitu dubbatu jechuudha inni jalqabaa. Inni lammaffaan immoo la'aayiregoota maswaayit yookaan immoo aarsaa ol baasuudhaaf. Aarsaa bara kakuu moofaa dhiyaataa ture mana qulqullummaa Beete Maqdasii keessatti lubni waggaattis si'a tokko torbanittis kan inni dhiyeessu isa sana gara fuuldura Waaqayyootti ol baasuudhaaf sababa kanaatiif bu'a ture jedha. So yeroo ergamaan kun bu'u bishaan kun ni raafamti. Maaliif raafamti? Ulfina ergamaarraan kan ka'e. Abbaan keenya Yohaannis mul'ata isaa irratti kamala'akum kibriya የተነሳ ምድር በራች ተንቀጠቀጠች jedha. Ulfina ergamaa sanarraan kan ka'e, kabaja ergamaa sanarraan kan ka'e, sodaa ergamaa sanarraaf qabduun kan ka'e dacheen ni raafamte, dacheen ni ifte jedheetu dubbata jechuudha. Kanaaf bishaan kan inni raafamuuf maaliif ree? Ergamaan Waaqayyoo waan bu'eef sodaa ergamaa Waaqayyootti agarsiisuufidha jechuudha. Egaan yeroo ergamaan kun bu'ee bishaan kana eebbisu, bishaan kana humna fayyisuu irra bulchutti namni dursee bishaan kana keessa bu'ee ni fayya ture akka caqasa kitaaba qulqulluu kanatti jechuudha. Haa ta'u garuu akkuma namoota warra kaanii raafama bishaanichaa eeggatee bishaanicha keessa bu'ee dhibee isaarraa fayyuudhaaf, dhukkuba isaarraa damdamachuudhaaf bakka sana dhaqee kan ciisaa ture namni guyyaa tokkollee carraa bishaan sana keessa seenuu dhabee waggaa 38f dhibee isaatiin gidirfamaa dhiphachaa ture tokko Matsaaguun bakka sana ciisa ture jedha. Bakka sana maal godhaa? Ciisa ture. Waggaa 38f ciise namni kun maatii Waaqayyoo.
Waggaa 38 kan isa gargaaru dhabee fayyina osoo hin argatin isa barbaade isa hawwe bira osoo hin gahin kaayyoo isaa bira osoo hin gahin osoo hin milkaa'in waggaa 38 ciisee Waaqayyoon eeggataa ture. Obsaan guyyaa eeggataa ture. Aniif isin har'a obsa qabnaa laata? Waan gaafanne tokko waan barbaanne tokko argachuu irratti obsa qabnaa laata maatii Waaqayyoo? Jireenyi kiristaanummaa obsa gaafata. Abbaa keenya Iyyoob irraas kan barre kanadha waan ta'eef. Kiristaanummaa keenya keessatti wanti nuti amma kaanee amma taasifnu jiraachuu hin danda'u. Obsaan guyyaa Waaqayyoo eegganne guyyaan keenyaaf guyyaan Waaqayyoo adda adda waan ta'eetiif Waaqayyo guyyaa isaatti akka inni raawwatuuf guyyaa Waaqayyoo eeguun murteessaa fi isa dirqama ta'edha jechuudha maatii Waaqayyo. Nuti garuu har'a mana Waaqayyoo gaafa seennu ammuma gaafannee amma maaliif naaf hin taaneedhaaf Waaqayyoo irratti kan gungumnu lakkoofsa hin qabnu. Osoo afaan keenya irraati gaafannee hin fixin iyyuu osoo deebii isaa arganneeti kan nutti tolu baay'een keenya jirra. Garuu akkas miti maatii Waaqayyoo. Akkaataan hojii Waaqayyoo, yeroon Waaqayyoo, guyyaan Waaqayyoo akka mataa isaa danda'etti yookaan immoo akka isaaf ta'etti akka isatti toletti yeroo isaatti hojjeta malee Waaqayyoo yeroo nuti yaadnutti yeroo nuti barbaannutti qofaa miti Waaqayyoo kan inni hojjetu jechuudha. Kanaatiif Matsaaguun waggaa 38 fi bakka kana ciisaa ture. Maarree gooftaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos gara Yerusaalem yeroo deemetti gara laga kanaa yookaan immoo gara bakka cuuphaa kanaa gara bakka tsabalaa kanaa gara beeta saayidaa kanaa ni imalee jedha. Yeroo achi ga'uttis namni waggaa 38 dhukkubsatee sireerra ciisaa ture. Matsaaguun kun achi jira. Gooftaanis argeetu Matsaaguu fayyuu ni barbaaddaay jedhee gaafatee jedha. Daa'um akka inni waggoota dheeraa baroota dheeraadhaaf dhukkubsataa ture beekeetu jedha kitaabni qulqulluun Yohaannis ikkoo waan Waaqayyo sammuu keessatti yookaan immoo laphee isaa keessatti yaade hafuura qulqulluun waan isaaf ibseef ni beeka jechuudha. Yohaannis beekeetu dubbate akka namni kun waggoota dheeraadhaaf dhukkubsate nama isa fayyisu nama isa yaalu fayyina dhabe akka inni dhiphataa ture beekeetu fayyuu ni barbaaddaay jedhee gaafate. Yeroo kana namni kunis deebii eeyyeen yaa gooftaa fayyuu nan barbaada garuu immoo maal godharee nama hin qabu qabeenya hin qabu humna hin qabu. Kanaatiif gargaarsa waan hin qabneef waggaa 38 asitti ni gidirfame jedhee deebisee. Gooftaan keenya maaliifidha fayyuu barbaaddaa jedhee kan inni gaafate kan jedhu kutaa jedhu abboonni gaafa nuuf hiikanii Waaqayyo amalummaa isaatiin Waaqa hundumaa beekudha. Haa ta'uyyuu garuu malee Matsaaguun waggaa 38 dhiphataa ture, waggaa 38 dhukkubsataa ture, fayyuu hin barbaada, eeyyee hin barbaada kun waan nama wal gaafachiisu miti. Waaqayyos ni beeka, gooftaan keenyas ni beeka ture. Garuu kan inni gaafateef maaliifidha? Sababa sadiifidha jedhu abboonni. Sababa sadiif. Inni jalqabaa maaliifidha? Foon kan uffate yookaan immoo fooniin kan waloome ta'uusaa mirkaneessuudhaaf. Waaqa yoo ta'eyyuu amalummaa isaatiin kan hundaa beeku yoo ta'eyyuu amalummaa waaqummaa isaa qabatee amalummaa namummaa immoo waan waloomeef amalummaan namummaa immoo kan homaa hin beekne waan ta'eef namaan waloomuu isaa mirkaneessuufidha yookaan immoo isa sana ibsuufidha jedhaniitu hiiku jechuudha tokkoffaa irratti. Lammaffaa irratti immoo fedhii nama sanaa gaafachuudhaaf. Maatii Waaqayyoo eenyuun iyyuu gidirsee hin jiraachisu, eenyuun iyyuu gidirsee hin fayyisuus, gidirsees hin ajjeesu. Waaqayyo hunduma keenyaaf natsaa yookaan immoo mirga bilisaa nuuf kenneera jechuudha. Fedhii keenyaan jiraannaa, fedhii keenyaan duuna. Yoo barbaanne nan jiraadha yoo jenne jiraachuu dandeenya, nan du'a yoo jenne du'uu dandeenya. Waaqayyo dirqama jiraadha nuun jedhu, dirqama du'aa nuun jedhu. Waaqayyo eeyyama nuuf kenneera jechuudha. Eeyyamnii fi fedhiin Waaqayyo immoo garaagara. Eeyyamni fi fedhiin Waaqayyo garaagara. Fiqaadunnaa simiratu kan jennu jechuudha. Fedhiin Waaqayyo, eeyyamni Waaqayyo nuti mirga guutuu qabaannee jireenya keenya akka nutti tolutti akka gaggeeffannu Waaqayyo nuuf eeyyama. Fedhiin isaa garuu maalidha? Waan gaarii hojjennee ajaja isaa raawwannee jireenya akka argannudha malee akka duunu miti fedhiin Waaqayyo jechuudha. Waaqayyo kan inni barbaadu kanadha. Garuu immoo nuuf eeyyama waan kamiiniyyuu jechuudha. Yoo barbaanne abidda keessa harka keenya akka keenyu, yoo barbaanne bishaan keessa harka keenya akka keenyu nuuf eeyyama Waaqayyo. Kan inni jaallatu garuu fedhiin isaa garuu maalidha? Abidda keessa osoo hin taane bishaan keessa harka keenya akka keenyudha jechuudha maatii Waaqayyo. Kanaatiif Matsaaguu fayyuu ni barbaaddaa jedhee kan inni gaafateef eeyyamsiisee fedhii isaatiin isa fayyisuudhaaf dirqisiisee fayyisuu waan hin barbaachifneef jechuudha. Inni lammaffaan kanaafi. Inni sadaffaan immoo fuulduratti waan Matsaaguun hojjetu waan beekuuf Waaqayyo amalummaa isaatiin hundaa beeka jenneerra waan ta'eef isa darbes isa amma jirus isa fuulduratti ta'us waan beekuufi Matsaaguun erga fayyee booda maal akka inni hojjetu ni beeka ture gooftaan keenya. Maal hojjeta? Guyyaa gaafa jimaataa gaafa inni qabamu gaafa inni Yihuudoota fuulduratti salphatu gaafa inni Yihuudoota fuulduratti itti tufamu kabalamu sana warra kabalan keessaa tokko kan ta'e Matsaaguu akka ta'e waan beekuuf guyyaa sana tariitii namoonni yoo isa gaafatan maaliif kabalta maaliif rukutta isa miti kan si fayyisa jedhanii yoo isaan gaafatan osoo an na fayyisin jedhiin fedhii koo malee na fayyisa jedhee akka inni guyyaa sana isa hin himanneef yookaan isa hin hadheessineefi
fedhii isaa isa gaafateetu fedhii isaa irratti hundaa'ee isa fayyisuudhaaf jedhee gaafatee jedhu abboonni keenya jechuudha. Kanas ta'e sana Matsaaguun gaafa gooftaan keenya fayyuu ni barbaaddaa jedhee gaaffii kana gaafatu eeyyeen yaa gooftaa fayyuu nan barbaadan ture. Garuu maal godhaa? Humna hin qabu. Yeroo ergamaan Waaqayyoo dhufee bishaan kana raasu, yeroo bishaan kun humni fayyisuu bishaan kanarra bulu, yeroo hafuurri fayyisuu bishaan kanarra bulu, ani nama dhaqee keessa na buusu hin qabun ture. Sababa nama dhabeef iddoo kana ciisaan ture. Ofii kooti immoo ka'ee tiradhee jajjabaadhee mafoqoqee giseen bira ga'u immoo nama kan biraatu na dursee keessa bu'aa jedhe. Baay'ee qaddimanni wariide. Nama kan biraatu na dursee keessa bu'a. Isa kan biraatu na dursee keessa bu'a. Isa humna qabutu na dursee keessa bu'a. Isa qabeenya qabutu na dursee keessa bu'a. Isa nama qabutu na dursee keessa bu'a. Ani garuu namas waan hin qabneef, humnas waan hin qabneef waggaa 38 akka kanatti carraan fayyinaa na darbe. Carraan fayyinaa haala kanaan na miliqe jedheetu gooftaatti himate. Nama hin qabu jechuun Matsaaguu yeroo sanaa fi gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos dargaggeessa waggaa 30 ta'ee waan of biratti argee fi bakka nama ta'ee inni dargaggeessadha waan ta'eef qabeetu bishaan kana keessa na buusa jedhee waan yaadeefidha jedhu abboonni. Sababiin isaa Matsaaguun carraan fayyinaa isaa tokko fi tokko bishaan sana keessa lixuu qofa akka ta'etti sammuu isaa amansiisee jira waan ta'eef. Kallattii biraadhaan fayyinni akka jiru hin beeku waan ta'eef. Eenyu akka isaa wajjiniin haasa'aa jiru, eenyu akka isa gaafachaa jiru, eenyu akka isatti dubbataa jiru hin barre Matsaaguun. Osoo beekera ta'eeti kan isaa wajjiniin dhaabbataa jiru bishaan sana mitiiti bishaan addunyaa kanarra jiru hundumaa kan uume, hundumaa kan jiraachisu, fayyina kan kennu, fayyina foonii fi lubbuu kan ta'e, maqaan isaas fayyisaa kan ta'e akkuma wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 42 irratti fayyisaa biyya lafaa yookaan immoo qoricha addunyaa jedhanii akkuma ragaa ba'aniif sana kan Matsaaguu wajjiniin haasa'aa jiru, kan Matsaaguu fuuldura dhaabbatu ofii isaatiiyyuu fayyina kan ta'e, maqaan isaayyuu fayyina qoricha kan ta'e, ergamaan qulqullichi Gabri'eel Iyyasuus jedhama maqaan isaa, innis immoo addunyaa kanaaf qoricha kan ta'e, biyya lafaatiif qoricha kan ta'e, nama hundumaa kan fayyisudha jedhee akkuma dubbate. Phexrosis samii gaditti maqaan ittiin fayyinu tokkichi yoo jiraate maqaa Iyyasuus jedhu qofaadha jedhee maqaan isaa maqaa fayyinaa akka ta'e kan mirkaneesse Matsaaguu wajjiniin dhaabbatee kan haasa'aa jiru nama osoo hin taane Waaqa nama ta'e nama waaqa ta'edha ture jechuudha. Isa fayyina kennuu danda'u jechuudha. Matsaaguun garuu kana hin hubanne. Kanaaf namummaadhuma isaatiin ilaalee dargaggeessa ta'uu isaa ilaalee humna qaba waan ta'eef ka'ee bishaan kana keessa na buusaa jedhee ija isaa gara gooftaatti osoo hin deebisiin, ija isaa bishaanirraa osoo hin kaasiin yaada kana dhiyeesseef. Yoo ofii isaatii keessa na buusuu baate illee gabaa 5tu isa duukaa deemaa jira waan ta'eef, nama 5,000 oltu isa duukaa deemaa jira waan ta'eef as keessaa namuma humna qabu tokko na ajajeetu as keessa na buusaa jedhee kana waan yaadeef akkasittiin dubbate. Garuu gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos isa Matsaaguun yaade miti. Karaa yeroo hundumaa karaa nuti yaannuuf karaan Waaqayyo yaadu garaa maatii Waaqayyo. Karaan nuti yaannu karaa badiisaati yeroo baay'ee. Karaan nuti yaannu karaa dogoggoraati yeroo baay'ee. Karaan nuti yaannu karaa gufannaati yeroo baay'ee. Karaan nuti yaannu karaa jireenyaaf nu geessinedha yeroo baay'ee. Karaan Waaqayyo yaadu garuu karaa baay'ee fooyya'aa ta'e, karaa baay'ee filatamaa ta'e, karaa jireenyaaf nama ga'u, karaa eebbaaf nama ga'u, karaa boqonnaaf gammachuu dhugaa namaaf kennu, karaa isa sirrii fi isa qajeelaa, isa dorgomaa hin qabne, isa filannootti hin dhiyaannedha jechuudha karaan Waaqayyo itti yaadu. Kanaaf Matsaaguun karaa inni itti fayyuu barbaadee fi gooftaan karaa inni itti Matsaaguu fayyise baay'ee kan wal gatudha jechuudha. Matsaaguun nama hin qabu jedhe. Nama hin qabu. Maatii Waaqayyoo waggaa 38 sababa nama dhabeef, sababa gargaarsa dhabeef, sababa humna dhabeef waggaa 38 siree isaarraa osoo hin ka'in gara bishaanichaatti, gara tsabalichaatti kan gad isa buusu sababa dhabeef qofa waggaa 38 gidirfame Matsaaguun. Maatiin isaa, firoonni isaa guyyaa gaafa jalqabaa siree sanaan baatanii dhaqanii bakka tsabalaa sanatti yookaan immoo bakka bishaanii sanatti gataniiru. Ergasii deebi'anii galagalanii illee ni ilaalle. Akkamittiin akka inni fayyuu qabu haala mijeessineef dagataniiru. Maqaan isaayyuu kanaaf dagatame, eenyummaan isaayyuu kanaaf dagatame. Kanaaf Matsaaguu jedhamee waamame jechuudha. So maatiin isa dagataniiru, eenyummaa isaa gataniiru jechuudha. Waggaa 38 gidirfame, waggaa 38 dhiphate. Maatii Waaqayyoo har'aa biyya lafaa kana irratti sababa nama dhabuu isaaniitiin, fira dhabuu isaaniitiin kan gidirfaman Matsaaguuwwan hedduun hin jiranii jireenya keenya keessa yookaan immoo nu wajjiniin bara keenya keessa jechuudha. Matsaaguuwwan lakkoofsa hin qabne nama dhabuu isaaniitiin, qabeenya dhabuu isaaniitiin, fira dhabuu isaaniitiin gidiraan kan isaanirra ga'e mana hospitaalaatti yookaan immoo mana yaalaatti kan gidirfaman
Sababa nama dhabaniif qofa yaalamanii ba'uun carraan isaaniitti dhiphate, sababa qabeenya dhabaniif carraan yaalamanii fayyanii gara mana isaaniitti deebi'uu jalaa dhiphate, sababa humna dhabaniif qofa bakka sana ciisanii siree mana yaalaa qabatanii warafaa kan eeggatan, dabaree kan eeggatan. Osoo dabaree eeggatanii immoo sababa nama dhabaniif, sababa qabeenya dhabaniif lubbuun isaanii kan darbe lakkoofsan qabu maatii Waaqayyoo bara keenya keessas. Matsaaguu hedduutu jira. Kana qofaa miti mana hidhaatti kan gidirfaman. Sababa nama dhabaniif, sababa qarshii dhabaniif, sababa waan kaffalanii ba'an dhabaniif, sababa immoo nama isaaniif dubbatu, nama dhugaa isaaniif ilaalu dhabaniif qofa, nama dhabuu isaaniitiin qofa mana hidhaatti illee kan gidirfaman, umurii isaanii guutuu dhiphina keessa kan jiraatan, gidiraadhaan kan deddeebi'an, boo'ichaan kan deddeebi'an, ijji isaaniirraa imimmaan qooruu kan dide, jireenyi isaanii siqiqii qofaan kan guutame bara keenya keessas matsaaguuwwan hedduutu jira. Maatii Waaqayyoo Kiristinnaan isa kana dhagaa. Iddoo kanattidha Kiristinnaan hiika kan hin argatu. Namoota nama dhabaniif nama ta'anii argamuudha Kiristinnaan. Namoota nama dhabaniif nama ta'anii argamu. Namoota gargaarsa dhabaniif gargaaraa ta'anii argamu. Manneen kiristaanaa balbalatti kufanii kan jiran. Akka keenya uffata miidhagaa uffatanii deemuu osoo yaadanii, akka keenya nyaata filatamaa nyaatanii jiraachuu osoo barbaadanii, akka keenya mana miidhagaa keessa bulanii, mana ho'aa keessa bulanii, gammadanii rafanii ka'uu osoo yaadanii, garuu addunyaan kun jalaa diddee, addunyaan kun carraa itti toluu diddee, addunyaan kun isaaniif mijachuu diddee, gidiraa keessatti kufanii, daandii irratti kufanii, qorrii fi ho'i, aduu fi roobni, halkaniif guyyaan kan isaanitti wal jijjiiru lakkoofsa hin qabani maatii Waaqayyoo. Isaan akkasii kanaaf nama ta'uudha Kiristinnaan immoo kan inni nu gorsu jechuudha. Isaan akkasii kanaaf argamuudha. Kitaabni qulqulluunis akkasuma jedhamtee gooftaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos maqaa isaatiif ulfinnaa ta'uutii wangeela Maatewos boqonnaa 25 irratti guyyaa dhumaa sanaa murtiidhaaf gaafa dhiyaannu wantoota inni nu gaafatu keessaati yookaan immoo sagalee inni nu gaafatu keessaati inni kun isa guddaadha jechuudha. Beela'ee nan nyaachifne, dheebodhee dheebuu nan baafne, dhukkubsadhee nan gaafanne, daaree nan uffifne, hidhamee dhuftanii nan gaafanne. Jedhee kan inni gaafatu koo namoota akka kana daandii irratti kufanii jiran, namoota dhiphachaa jiran, namoota gidirfamaa jiran isaan kanaaf qaqqabu akka qabnu nu yaadachiisuufidha jechuudha. Kanaaf matsaaguuwwan hedduutu jira har'as daandii irratti kufanii jechuudha. Matsaaguuwwan hedduutu jira. Baratanii dadhabanii umurii isaanii guutuu mana barumsaatti fixanii sababa qarshii dhabaniif, sababa nama dhabaniif dookimentii isaanii fannisanii kan bu'an lakkoofsan qabani. Faallaa kanaatiin immoo sababa nama qabaniif osoma baratanii carraa jireenyaa, carraa hojii argatanii immoo kan jiranis lakkoofsan qabani. Mana mootummaa keessas, mana lubummaa keessas. Namoonni hedduun waan qarshii qabaniif, waan nama qabaniif osoo isaaniif hin maliin, osoo bakka sanaaf hin ga'in iddoo ga'uu hin qabne ga'anii kan jiran jiru. Namoonni baay'een immoo iddoo ga'uu qaban osoo ga'uu qabanii sababa nama dhabaniif, sababa qarshii dhabaniif akka matsaaguu kan bu'an ni jiru jechuudha. Walumaa galatti gooftaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos matsaaguun dhiphina isaa kana, gidiraa isaa kana gaafa inni itti matu egaan nama sii ta'ee sii dhufeera. Ati nama dhabdee waggaa 38 dhiphataa turte, ani immoo nama ta'een sii dhufe wanna ta'eef si fayyisuuf hin dhufe wanna ta'eef garuu nama ta'ee sii dhufuun koo baadhee bishaan kana keessa si buusu osoo hin taane ani uumaa bishaan kanaa wanna ta'eef sagalee qofaan jecha qofaan kanan si fayyisuudhaati ka'iiti siree kee baadhadhu adeemi jedheeniin. Ka'iiti maal godhi siree kee baadhadhu adeemi. Ajaa'iba! Akkaataan fayyisuu Waaqayyoo akkaataa fayyisuu namaarraa addadha jechuudha maatii Waaqayyoo. Tikeettii osoo hin kutachiisin, kaardii baafadhu osoo hin jedhiniin, sadarkaa kana ulaagaa kana guutii, wanta kana keessa darbii, qarshii amma kana kaffalii osoo hin jedhiniin bilisuma yookaan immoo tola ka'iiti siree kee baadhadhu adeemii jedhaniin. Matsaaguunis ka'ee siree isaa baadhatee adeemee jedha. Galanni ulfinni maqaa Waaqayyootiif haa ta'u. Maatii Waaqayyoo har'a jireenya keenya keessatti gidiraa hedduun, dhiphinni hedduun nurra ga'ee kan dhukkubsachaa jirru jirra. Nuti fayyina hin barbaanne moo hin barbaannu laata? Fayyina hin barbaanne moo hin barbaannu? Tariitii baay'een keessan sagalee kana kan dhaggeeffattan, gurri keessan fayyaa kan ta'e, ijji keessan fayyaa kan ta'e, harki keessan fayyaa kan ta'e, guutummaan qaama keessanii fayyaa kan ta'e, nagaa baatanii nagaa kan galtan, nagaa raftanii nagaa kan kaatan, hojjetattanii bulaa kan jirtan, ani dhukkuba hin qabu, ani dhibee hin qabu jettanii yaaduu dandeessu ta'a. Garuu dhugaadhaan ofitti amanamummaadhaan kan isinitti himu tokko dhukkuba sanyummaa, dhukkuba inaaffaa, dhukkuba jibbaa, dhukkuba wal qoqqooduu keessaa ba'uu dadhabne kaayyoo waamamneef daganne, kaayyoo uumamneefis daganne biyya lafaatiif hojjechaa kan jiru, fedha foon keenyaatiif hojjechaa kan jiru. Kaayyoo Waaqayyoo fi ajaja Waaqayyoo daganne, kaayyoo fi ajaja foon keenyaatiif qofa hoogganamaa kan jirru namoonni hedduun siree keenya irraatii ka'uu kan hin dandeenye. Dhukkubsannee dhukkuba keenya keessa kan jirru lakkoofsa hin qabnu. Yoom fayyina laata dhibee kanarraati? Yoom gara jireenyaatti deebina? Yoom fayyina arganna laata? Moo har'as akkuma matsaaguu naman qabu jennee boonya?
Maal kana qofa? Maatii Waaqayyoo ijji keenya kitaaba qulqulluu dubbisuu dadhabee, gurri keenya sagalee Waaqayyoo dubbii Waaqayyoo dhaggeeffachuu dadhabee, lapheen keenya gara Waaqayyoo yaaduu dadhabee, miili keenya gara mana Waaqayyootti tarkaanfachuu dadhabee erga dhukkubsanne bubbulleerra. Umurii lakkoofsifneerra. Kanaaf fayyina nu barbaachisa. Fayyuu nu barbaachisa. Qalbii jijjiirrannaa nu barbaachisa. Gaabbii nu barbaachisa. Maal goonare kanaaf gara mana kiristaanaatti deebi'uudha. Gara eessaatti? Gara mana kiristaanaatti. Beetasaayidaa kakuu haaraa kan taate, mana araaraa kakuu haaraa kan taate, mana fayyinaa, mana dhiifamaa kakuu haaraa kan taate qulqulleettiin mana kiristaanaa har'as fayyina nuuf kennuudhaaf, har'as jireenya nuuf kennuudhaaf inni ishee hundeesse, inni hundeessaa ishee ta'e gooftaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos achitti argame lubootarra buluudhaan fayyina fooniif fayyina lubbuu nuuf kennuudhaaf, eebba fooniif eebba lubbuu nuuf kennuudhaaf waamicha nuuf gooti jechuudha manni kiristaanaa. Kanaaf gara Beetasaayidaa kakuu haaraa kan taate, gara mana dhiifamaa kakuu haaraa kan taate, gara mana araaraa kakuu haaraa kan taate qulqulleettii mana kiristaanaatti dhiyaachuun gara sanatti deddeebi'uun barbaachisaadha jechuudha. Eeyyeen akkuma Matsaaguu baay'een keenya maatiin keenya daa'imummaa keenyaan guyyaa 40 fi guyyaa 80 keenyatti baatanii nu geessanii achitti erga nu gataniiti yookaan immoo eenyummaa lammummaa samii erga nuuf kennisiisaniiti gara carraa fayyinaatti deebi'uu dadhabneerra. Akkuma Matsaaguu maatiin isaa takkama dhaqanii achitti gatanii achitti dhiisan inni garuu gara jireenyaa sanatti galuu hin dandeenye nutis baay'een keenya guyyaa jalqabaa maatiin keenya geessanii nu gataniin jireenyuma sanaan kan jiraataa jirru. Qalbii jijjiirrannaatti deebi'uu dadhabnee fooniif dhiiga isaatti dhiyaachuu dadhabne, sagalee isaatiin, dubbii isaatiin, jecha isaatiin jiraachuu deddeebi'uu dadhabne, osoo nuti achi teenyee yookaan immoo isuma guyyaa 40 fi guyyaa 80 dhandhe sanaa qofaadhaan utoo jirru namoonni baay'een nu booda dhufanii, nu dugduuba dhufanii yeroo isaan fayyan, yeroo isaan jireenya argatan, yeroo isaan eebba argatan, yeroo isaanii jijjiirama fooniif jijjiirama lubbuu argatan, nuti immoo akka Matsaaguu ciifnee, siree cubbuurra ciifnee, siree yakkaarra ciifnee, siree dogoggoraarra ciifnee kan ilaalaa jiru lakkoofsa hin qabu jechuudha. Kanaafidha wangeela Maatewos boqonnaa 21 lakkoofsa 31 irratti gooftaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos maal jedhee? Dhuguman isiniin jedha. Dhuguman isiniin jedha. Hattoonnii fi ejjitoonni isiniin dursanii mootummaa Waaqayyoo argatu. Isiniin dursanii fayyina argatu. Isiniin dursanii jireenya argatu jedhe. Sagaleen kun yeroodhaaf Fariisotaaf yeroodhaaf Yihuudootaaf dubbatamu malee dhumni isaa anaaf isiniifidha jechuudha. Sababiin isaa nuyi mana Waaqayyoo keessa jirra warri jennu, nuyi mana Waaqayyoo keessa hojjenna, mana Waaqayyoo keessa tajaajilla, dubbii Waaqayyoo dabarsina, dubbii Waaqayyoo beekna, baranneerra, amanneerra, guyyaa 40 fi 80tti mucummaa isaa fudhanneerra, jireenya kiristaanummaa qabna, ijoollee Waaqayyooti, ijoollee ergamootaati jennee osoo nuti faarsinu afaan qofaan osoo nuti of jejnu nu booda ka'anii dhufanii warroonni kaleessa mana ejjaa turan, warroonni kaleessa mana caatii turan, warroonni kaleessa mana dhiichisaa, mana ciffaraa turan har'a ka'anii dhufanii dhugaatii isaanii achitti dhiisanii, caatii isaanii achitti dhiisanii, ejja isaanii achitti dhiisanii jireenya yeroo isaan argataa jiran, qalbii jijjiirratanii, gaabbii galanii daandii fayyinaatti yeroo isaan deddeebi'aa jiran argaa jirra waan ta'eetiif. Kanaaf kan biraatu na dursee seena kan Matsaaguun jedhe isa kana jechuudha. Kan biraatu nuyi warri keessa turre osoo jirru kan biraatu fayyina argataa jira. Kan biraatu jireenya argataa jira. Kan biraatu eebba argataa jira. Kan biraatu boqonnaa fi gammachuu argataa jira jechuudha. Kanaaf gara qalbii keenyaatti deebi'uun barbaachisaadha. Gara jireenya keenyaatti deebi'uun barbaachisaadha. Fayyuu barbaaddaa nuun jetti manni kiristaanaa. Dirqamaan miti waan ta'eetiif fayyin. Fayyuu barbaadda eeyyee fayyuun barbaada. Fayyuu barbaadna taanaan immoo maal gochuu qabna? Akka dubbii Waaqayyootti, akka ajaja Waaqayyootti, akka sagalee Waaqayyootti, akka abboommii isaatti jiraachuudha. Qalbii jijjiirrachuudha. Gaabbii galuudha. Gara kiristaanaatti yookaan immoo gara jireenya kiristaanaa isa dhugaa fi isa qajeelaa ta'etti, isa sirrii ta'etti deebi'uudha. Waaqayyoo wajjiniin jiraachuudha jechuudha. Yeroo sanadha siree keenyarraa kaaneerra kan jennu, dhiphina keenyarraa keessaa baaneerra kan jennu, fayyineerra kan jennu yeroo sanadha jechuudha maatii Waaqayyoo. Kanaaf Matsaaguun waggaa 38 dhiphatee, waggaa 38 ciisaa ture, nama dhabee, gidirfamee boo'aa kan ture, Waaqayyo nama ta'ee isaaf dhufe. Maal jedha abbaan keenya Daawit faarsaa 145 yookaan 146 lakkoofsa 8 irratti maal jedha? እግዚአብሔር የወደቁትን ያነሳል። Waaqayyo warra kufan ni kaasa jedha. እግዚአብሔር የታሰሩትን ያስፈታል yookaan immoo warra hidhaman ni hiika. Waaqayyo warra dhukkubsatan ni fayyisa. Waaqayyo warra gadadamaniif jajjabina ta'a. Warra dadhabaniif boqonnaa ta'a Waaqayyo. Warra gaddaniif gammachuudha. Warra beela'aniif quufadha Waaqayyo. Kanaaf warra kufan ni kaasaa jedhe abbaan keenya Daawit. Matsaaguu waggaa 38 kufee ture. Matsaaguu waggaa 38 dagatamee ture. የተረሱትንም ያስታውሳል። warra dagatamanis warra hirraanfatamanis ni yaadata. Isaaniin ofitti fudhata jedhee faarsaa irratti akka faarfate Daawit
Matsaaguu waggaa 38 eenyummaan isaa irraanfatamee maqaan isaa illee dagatamee Waaqayyoo Waaqni keenya nama ta'ee dhufeetu isa yaadatee isa kaase jechuudha. Kana qofaa miti faarsaa masaa irratti abbaan keenya Daawit faarsaa 41 faarsaa 40 yookaan 41 lakkoofsa tokko kaafnee gaafa dubbifnu namni waan gaarii hojjetu eebbifamaadha jedha. Namni waan gaarii hojjetu, namni waan qajeelaa hojjetu inni eebbifamaadha. Sababiin isaa Waaqayyoo guyyaa rakkinaa isaatti isa gargaara waan ta'eef, guyyaa dhiphinaa isaatti isa wajjin jira waan ta'eef, gaafa inni dhukkubsatullee yeroo inni dhukkubsatullee siree isaa, ciisicha isaa isatu isaaf sirreessa, isatu isaaf afa waan ta'eef jedha. Kanaaf maatii Waaqayyoo guyyaa gidirfamnu, guyyaa dhiphannu, nama dhabne jennee guyyaa boonyutti Waaqayyo akka inni nama nuuf kaasuuf, Waaqayyo akka inni nuuf dhufuuf har'a namoota dhiphatanii nu cinaa rakkataa jiran, namoota nu gidduudhaa boo'aa jiran isaan kanaaf nama taanii argamuun murteessaadha jechuudha. Namoota hedduu boo'aa jiran nama dhabanii, gargaarsa dhabanii, iddoo ga'uu qaban ga'uu hanqatanii, bakka ga'uu qaban waan gochuu qaban, waan argachuu qaban argachuu dhabanii kan dhiphataa jiran sababa maal dhabaniif? Sababa nama dhabaniif. Matsaaguuwwan bara keenyaa jechuudha. Sababa qabeenya dhabaniif, sababa fira dhabaniif, sababa deeggarsa dhabaniif. Sababa kanaatiif isaan kanaaf nama taanee, gargaarsa taanee, deeggarsa taanee isaaniif argamuu qabna. Yeroo sana nuufis Waaqayyo gargaarsa nuuf ta'a, hirkoo nuuf ta'a, deeggarsa nuuf ta'a waan ta'eetiif jechuudha. Hin fayyina yeroo sana waan ta'eetiif. Fayyina maali? Fayyina foonii, fayyina lubbuu jechuudha. Kanaaf fayyuu ni barbaaddaayii, tifaqdinuu tiheeyyaa'u fayyuu ni barbaaddaayii jedhee gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos matsaaguu gaafatee eeyyama isaatiin fedhii isaatiin fayyise. Anaaf isinii sarara fedhii keenyaan akka nuti fayyinu barbaada. Akka nuti duunu barbaadu Waaqayyo. Akka nuti bannu barbaadu Waaqayyo. Akka nuti isa gannu barbaadu Waaqayyo. Akka nuti isarraatii fagaannu barbaadu Waaqayyo. Gara kootti deebi'a, anis gara keessanittan deebi'a. Na barbaada siniifan argama, na waama isin jalaan owwaadhaa jedheera waan ta'eetiif Waaqayyo yeroo hundumaa isaa wajjin akka jiraannu barbaada. Waaqayyo yeroo hundumaa akka isa galateeffannu barbaada. Kaayyoon inni nu uumeefis kanadha waan ta'eef isa galateeffachaa isaa wajjin akka jiraannuufidha waan ta'eef. Kanaaf fayyina keenya nu mirkaneessuudhaaf Waaqayyo yoomiyyuu amanamaadha waan ta'eetiif gara isaatti dhiyaachuun, gara isaatti dhiyaannee isaa wajjin jiraachuun murteessaadha, barbaachisaadha. Waaqayyo abbaan keenya sagalee isaatiin, dubbii isaatiin, jecha isaatiin jiraannee fayyina foonii, fayyina lubbuu, jireenya bara baraa akka argannuuf akka nu gargaaru eeyyamaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Fayyuu ni barbaadda. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 6 kan nu barsiisee, kan nu gorsee, kan nutti dheekkame Waaqni abboota keenyaa maqaan isaa kan eebbifameef kan galatoome nuuf haa ta'u. Galanni Waaqayyoof, haadha isaa qulqulleetti Dubree Maariyaamiif, qulqulluu fannoo isaatiif nu haa tursu.